here gaafin kenna just leave t minus root of 3t plus 4 over 4 minus t. Then simply we have to replace for your calculation 4 minus then root of equal 3 times 4 kudalama to double over just kudaja mega here kudaja over 4 minus 4 simply become 4 minus 4 over 4 minus 4 become what 0 ta'aa. So method biraa fayyadamuu qabna jechuudha hima kana solve gochuudhaaf. So kanaafuu just rationalization haa fayyadamnu. Simply hima kana t minus root of 3t plus 4 over 4 minus t rationally yogon just simply hima kana fuggisuu ka gubbaa jiru baafna jechuudha. T plus gon then 3t what plus 4 over what t plus root of 3t plus 4 da gona jechuudha. Then himni kun maal ta'a this become what just t square minus kana rootii keessa jiru kun immoo ni baya rootii ala ta'a rootii fi rootiin wal balleessa. Then become what 3t plus 4 ta'a jechuudha over what 4 minus t just multiply with isa jalaa kanaan just t plus root of 3t plus 4 ta'a jechuudha. Then here kun maal ta'a just t square minus 3t minus 4 ta'a jechuudha yommuu raabsan. Then over what over 4 minus t multiply with what multiply with just t plus what root of 3t plus 4 b here isa kana immoo factorize gochuu qabna hima ka gubbaa kana jiru t square just minus 3t minus what minus 4 hima kan just yommuu multiply product isa minus 4 kaduuf just summing isa minus 3 kaduuf yoo barbaad just lakkoofs minus 4 fi 1 yaa fudhannu yoo walitti baay'isnu lakkoofsa lama kana minus 4 nu kenna yoo walitti dabalnu lakkoofsi kun immoo minus 3 nu kenna. So kanaafuu t square minus 4 t plus what t minus 4 jechuudha here bakka hima kana lama wal dabalu here kana nu kenna jechuudha kuwan akkuma guutuu jirutti jechuudha. Then t himbaasa then t minus 4 ta'a here from asirraamu just one qofuudha then t minus 4 ta'a. Then I have to collect just this with this one. So isa kanneen walitti fiduu qaba t plus 1 then what t minus 4 ta'a jechuudha hima gubbaa factorize godha jechuudha. So kanaafuu bakka kana maal fayyadama just I have to use this equation jechuudha. So yommuu fayyadamu yommuu bakka hima gubbaa san fayyadamu just t square minus 3 t plus minus 4 over what 4 minus what t then into t plus what 3t plus 4 kumalta hima gubbaa kan argadheera maalinni just I have to replace with this one just t plus 1 times t minus 4 over 4 minus t
and then what, t plus then 3t plus 4. Yep. So function just term wal fakkaatu fallisuu hin danda'amu. Termiin here kunii fi kun relatively wal fakkaachuu baatu arrange gochuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf as keessa here asii negatiiva tokko yoo fudhu jechuun negatiiva ala yoo ka baasu taate yookiin immoo kanarraa negatiiva ala yoo baasu taate here negative yoo kanarraa negatiiva kan ala baasu taate negative into what 4 minus t ta'a jechuudha yoo negative kan ala baasu taate. Then t plus 1 over what 4 minus t times what, times t plus under root of 3t plus 4 jechuudha. So kanaafuu inni kunii fi kun waliin badaa. Then maal ta'a deebiin kiyya minus t plus 1 over what here minus 1 ni qaba over t plus under root of 3t plus 4 ta'a jechuudha. Isa kana then limii isa kana barbaadudha. Lim of minus into t plus 1 over t plus 3 I mean root of 3t plus 4 ida isa kana barbaada. Then when t tends to what 4 simply here 4 bakka t yoo buuse minus here minus into t 4 plus 1 over what bakka t 4 plus root 2 keessatti 3 baay'isuu 4 12 then itti dabalu 4 here. Then kun maal ta'a ka gubbaa 5 ta'a minus 11 qabuuf minus 5 ta'a over 4 plus here plus root 16 ta'a kun immoo minus 5 root 16 jechuun immoo 4 ta'a 4 plus 4 ta'a jechuudha. Then kun maal ta'a minus 5 over 8 ta'a jechuudha. This is our answer.